Namni naga booressee nageenya fedhaarra maaddii naga gammachuu tokko addunyaa kanarra gara seera uumamaa sanaatti naan deebine akkamitti nageenya argama uumama mormine. Maddi gammachuu karaan jireenyaa seera waaqaatiif bitamuudha burqaan nageenya. Maddi gammachuu karaan jireenyaa seera waaqaatiif bitamuudha burqaan nageenya. Orma waaqessa bifa fakkeenyaa tolfate waan addunyaa keessa maqaan waaqayyoo akkasumaan itti qoosame maaddii nageenyaa tuffatamnaan nagaan jeeqame. Maddi gammachuu karaan jireenyaa seera waaqaatiif bitamuudha burqaan nageenya. Maddi gammachuu karaan jireenyaa seera waaqaatiif bitamuudha burqaan nageenya. Safeeffatu kan qalbii yoome ajjecha fiichi babal'ate hanama yoome ragaan soba horiin bitamnaan haqnu qaamame hawwii lubbuu nama bal'isuuf jibaaname. Maddi gammachuu karaan jireenyaa seera waaqaatiif bitamuudha burqaan nageenya. Maddi gammachuu karaan jireenyaa seera waaqaatiif bitamuudha burqaan nageenya. Kootaan biratti boqodhaa jireen waama gaafa sana boqotee gamaa madaalli uumamaa fedhii sassattumaan guutamee nuti oofamnu akka dharraan itti hafnaa malee boqonnaa hin qabnu. Sirri waaqayyoo hin jijjiiramu hariiroo walii keenyaa cimsaa yeroo eegamu barumaa baraa cimee jiraata hariiroo akka namaa gidduutti ittiin jabaata. Maddi gammachuu karaan jireenyaa seera waaqaatiif bitamuudha burqaan nageenya.
maddi gammachuu karaan jireenyaa seera waaqaatiif bitaamudha burqaan nageenyaa.